Gaanaan lammiilee Afrikaa kibbaa keessatti dhiibbaan irraa gahaa jiru simachaa jirti. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee duraanii Injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii bakka dhaloota isaatti mana barumsa ammayyaa ijaaree eebbisuun dhaga'ame. Ameerikaan Iraan osoo ayyaana Iidaa kabajattee hin boqatin haleellaa irratti raawwattee wal qabatee Iraan haaluu bahannaa akka raawwattu akeekkachiistee jirti. Bunni Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa biroo walakkeessa ji'a dhufuurraa eegalee gama Chaayinaatitti akka seenu akka hayyamtu gumrukni Chaayinaa beeksise. Daawwattootaa fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu isiniin jecha guyyaan irraa caamsa 28 bara 2026 kanneen nama dhageessan hangafoota Hegeree Miidiyaati amma bal'oo duddaas. Gaanaan lammiilee Afrikaa kibbaa keessatti dhiibbaan irraa gahaa jiru simachaa jirti. Gaanaan lammiilee ishee Afrikaa kibbaa irraa gara biyyaa deebisuuf xiyyaarota Itoophiyaa fayyadamuun ishee immoo Itoophiyaan hoo lammiilee ishee Afrikaa kibbaa keessatti ajjeefamaa jiranii fi reebichi irraa gahaa jiruuf maal godhaa jirti waan jedhu akka wal nama gaafachiisu taasisee jira. Lammiileen biyyoota hedduu Afrikaa kibbaa keessatti dhiibbaa ajjeechaa saamichaa irraa gahaa kan jiru yoo ta'u biyyoonni lammiilee isaanii achi keessaa baafataa jiranii fi baraaruudhaaf lammiilee isaanii baraaruuf jecha tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuu irratti argamu. Kanaanis biyyi Gaanaa lammiilee ishee 300 ol gara biyyaa deebisuuf fi kunuunsaa fi simannaa ho'aa taasisaa fi kan jirtu yoo ta'u kanaan alattis lammiilee hafan hundaa fedhii gara biyyaatti deebi'uu qaban akka simattuu fi deeggarsa barbaachisu kamiyyuu akka taasistu addeessitee jirti. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin rakkoolee lammiilee irratti Afrikaa kibbaa keessatti raawwatamaa jiru furuuf karaa dippiloomaasii filadhaa yoo jedhes dhiibbaan hanga ammaatitti itti fufee jiraachuu jiraattonni Afrikaa kibbaa keessa jiran lammiileen Itoophiyaa eeraa kan jiranii fi komii qaban dhiheessaa kan jiran yoo ta'u biyyoonni biraa lammiilee isaanii baraaruu fi dhiibbaawwan irraa gahan akka dhaabbatuuf Afrikaa kibbaa irratti qoqqobbiiwwan garaagaraa kaa'uu isaanii gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Mootummaan Gaanaas lammiilee ofii xiyyaara Itoophiyaa fayyadamuun yeroo gara biyyaatti simatu mul'ate. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaa'ee magaalaa Goorosooletti Injiinar Taakkalaa Uumaa dhaabbilee adda addaarraa maallaqa walitti qabuudhaan mana barumsaa sadarkaa lammeessaa addaa fi ammayyaa ta'e ijaaruun ifame. Manni barumsaa bara waaqaa jedhamu kun ministeera albuudaa duraanii akkasumallee kantiibaa bulchiinsa magaalaa duraanii Injiinar Taakkalaa Uumaa Bantiitiin qindoomina dhaabbilee adda addaa waliin ta'uudhaan kan ijaarame ta'uun ibsame. Dhaabbanni barnoota haaraan mootummaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa keessatti argamu kun manneen barnootaa mootummaa biyyattii biroo irraa adda kan ta'e hoggaa ta'u manneen barumsaa hedduu ammayyaa fi sadarkaa idil addunyaatti istaandaardii yookaan ulaagaa guuttata ta'uun ibsame. Manni barumsaa bareedina keessootii fi alaa isaa kan eegame hoggaa ta'u akkasumallee manneen jireenyaa barsiisotaa manneen kitaaba ammayyaa smart library kutaalee laaboraatoorii akkasumallee dirree kubbaa miilaa kan of keessaa qabu ta'uun ibsame. Kana malallee manni barumsaa ammayyaa Injiinar Taakkalaa Uumaatiin ijaarame kunneen daree barnootaa keessatti iskiriiniin leed kan ta'e hoggaa ta'u kunis ammoo teekinooloojii fageenya irraa barachuuf virchuwaalii kan dandeessisu ta'uun ibsame. Qulqullina barnootaa eeguudhaaf lakkoofsi barattootaa kutaa tokko keessatti baratanii 40 kan ta'e ta'uun ibsameeti jira. Injiinar Taakkalaa Uumaa qindoomina dhaabbilee adda addaa wajjin ta'uudhaan mana barumsaa kana iddoo dhaloota isaatti kan ijaare ta'uun ifame. Injiinar Taakkalaa Uumaa yeroo ammaa kana hoogganaa daandii baaburaa olaanaa Itiyoo Jibuutii ta'uudhaan hoogganaa jiraachuun ni beekama. Ameerikaan Iraan osoo ayyaana Iidaa kabajattee hin boqatin haleellaa irratti raawwattee wal qabatee Iraan haaluu bahannaa akka raawwattu akeekkachiistee jirti. Ameerikaan bakkeewwan tursiisaa waraanaa kan taate magaalaa Bandaraa Abbaas irratti haleellaa qilleensaa haaraa kan raawwattee jirtu yoo ta'u ajajaan giddugaleessa Ameerikaa buufata waraanaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa geggeessuu isaanii ibsanii jiru. Miidiyaaleen Iraan magaalaa Bandaraa Abbaas keessatti sagalee dhoohinsaa dhagahamuu gabaasaa kan jiran yoo ta'u haleellaan kun guyyaa 3 keessatti si'a 2 kan geggeeffame ta'uusaas ibsamee jira. Yeroo mariin biyyoota lamaan gidduutti ni geggeeffama nagaan ni bu'aa jedhamee eeggamaa jirutti gochi Ameerikaan raawwataa jirtu qaanessaadha jecha miidiyaaleen hedduun gabaasaa kan jiran yoo ta'u Ameerikaan garuu tarkaanfii kana kan fudhatte haleellaa Iraan iddoolee buufata waraanaa kiyya irratti ni raawwatti jechuun sodaa qabaachuu isheetii fi of ittisuudhaaf akka raawwatte ibsaa jirti. Ameerikaan haleellaan
kun waliigaltee dhukaasaa dhaabuu cabsuuf osoo hin taane of ittisuudhaaf jettee irra deebitee kan himaa jirtullee yoo ta'e guyyoota lamaaniin dura Ameerikaan buufataalee bu'uuraa misaayilaa Iraan kan kutaa kibba biyyattiitti argamanii fi dirooniiwwan fanjii awwaalaa turan irratti haleellaa qilleensaa raawwachuun ishee kan yaadatamudha. Waraanni irra deddeebiin eegalame kun adeemsa marii waraanaa dhaabuu eegalame yaaddoo keessa galchaa kan jiru yoo ta'u Iraan garuu haaloo bahannaa galgala magaalota biyyattii garaagaraa irratti raawwatame kana akka taasistuu fi Ameerikaa irraa haaloo bahannaa guddaa akka raawwattu ibsitee jirti. Kanaan gamattis dirooniiwwan gurguddaan haleellaa qilleensaa Iraan irratti raawwatan kunniin hedduun isaanii biyyoota Arabaa keessumaayyuu Kuwait irraa akka ka'anii shakkii guddaa qabaachuu kan ibsite yoo ta'u kanaanis hanga ammaatitti iddoolee buufataa waraanaa Ameerikaa tokko rukutuu ishee kan himtee fi eessa akka ta'e garuu kan hin addeessine yoo ta'e kunis garuu biyyootuma bahaa giddu galeessaa fi biyyoota Arabaa keessa ta'uu akka malu ibsamaa jira. Bunni Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa biroo walakkeessa ji'a dhufuurraa eegalee gama Chaayinaatitti akka seenu akka hayyamtuu gumrukni Chaayinaa beeksise. Biyyoota Afrikaa hedduuf bu'aan dinagdee ijoo ta'e oomisha qonnaa Afrikaa hedduun gama gabaa Chaayinaatitti akka seenuuf hayyamni lammaffaan kennamee jira. Kanaan duras Chaayinaan biyyoota Afrikaa hedduuf galchiiwwan fi ala ergiiwwan qaraxarraa bilisaa akka biyyattiif akka fayyadaman hayyamtee kan turte yoo ta'u sirna haaraa kanaan Itoophiyaa fi Burundii dabalatee biyyoonni tokko tokko buna gara Chaayinaatitti erguu isaanii kan mirkaneeffatanii jiranii fi Moorishees, Angoolaa, Toogoo, Giinii, Laabeeriyaa fi Seeraaliyoon fi biyyoonni biroo hayyama alergii isaanii dhiyeessanii jiru. Bulchiinsi waliigalaa gumurukaa Chaayinaa sirna oomisha bunaa Afrikaa fi hojmata to'annoo cimaa gaggeessaa jiraachuu isaa kan ibse yoo ta'u kanaanis istaandardii qulqullinaa fooyya'aa tokkummaa baaseen buna qulqullinaa qabu sadarkaa olaanaa qabu gama Chaayinaatitti akka galuuf hayyama akka kennitu addeessitee jirti. Bunni Itoophiyaa sadarkaa addunyaatitti hedduu barbaadamaa fi filatamaa ta'uun isaa kan beekamu yoo ta'u yeroo dhiyoo as garuu dhiyeessiin bunaa Itoophiyaa irratti hanqina guddaa mudachuu fi gatiin bunaa biyya alaatitti ergamu gadi bu'uu wal qabate bunni haala barbaadamuun Itoophiyaa keessatti akka socho'aa hin jirre torbee darbe keessaa gabaasni miidiyaaleen garaagaraa baasaa turan kan addeessu yoo ta'u kanaanis qonnaan bultootaa fi daldaltoonni bunaa hedduun isaanii buna isaanii gabaaf dhiyeessuuf hedduu rakkachaa turuu isaanii ifamee jira. Haalli yeroo ammaa kun gabaan Chaayinaa buna akka barbaaddu ifoomsuu fi Itoophiyaa irraa galchuuf hayyamuun ishee immoo barbaadamummaa bunichaa akka dabalu ogeeyyileen kan ibsaa jiran yoo ta'u haa ta'uti malee ogeeyyileen gabaa Chaayinaa guutumatti argachuu sakatta'iinsa daangaa irraa bilisaa ta'uu jechuu osoo hin taane akka hubatamuu qabu kan ibsanii fi ala ergileen gama biyya Chaayinaatti ergamu hundi isaaniitu ulaagaalee beeksisaa gamtaa Awurooppaa bara 2026 baasee giddu galeeffatee kan ta'uusaa kan ifame yoo ta'u hangafoonni Chaayinaa gama isaaniitiin sirna haala mi'eessituu Green Channel caalatti fooyyessuudhaan oomishaalee qonnaa fi nyaata qulqullina olaanaa qabuu fi nageenya qabu Afrikaa irraa gara gabaa Chaayinaatitti akka galan deeggarsa cimaa akka taasisus ibsamee jira. Kun immoo barbaadamummaa bunaa fi gabaa bunaa Itoophiyaa keessa jiru akka si'aayinaan adeemu taasisas jedhameeti jira.